Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu. Nagaa faraarri Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Egaa haala torbee sagantaa keenya Malakata arfaffaa yookaan immoo sagantaa shanaffaa irratti waa'ee dhoksaa Malakata arfaffaa waliin mari'achaa turreera. Keessattuu jiinii harka sadii keessaa harka tokko ifa akka dhowwatte akkasumallee aduunis harka sadii keessaa harka tokko ifa akka dhowwatte urjiin illee akkasuma. Kana jechuun ifni sagalee Waaqayyoo namoota irratti akka harka sadii keessaa harka tokko ifa akka hin turre dukkanni barumsi dogoggoraaf tiyooriin falaasamni namaa akka inni bakka qabataa ture waliin ilaalaa turreera. Egaa sa'aatiin keenya keenyaan nagaa walitti dhaammannee torbee walitti deebinaa jennee gargar baane. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa nus isiniinis Waaqayyo nagaatti eegee har'a deebinee sagantaa ja'affaadhaan yookaan malakata shanaffaadhaan deebinee akka wal arginu Waaqayyo godheera. Maqaan isaa galateeffamu. Egaa nagaa isin gaafachuu hin daganne. Nagaaf araarri Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif baay'atu kun sagantaa dhoksaa saaqameeti. Sagantaa dhoksaa saaqame kana keessatti waan isiniin gallee akkasumallee waan ifa isiniin ta'in jiru akkasuma yaada qabdan mara karaa foddaa televezyiinii irra kan deddeebi'u lakkoofsa bilbilaatiin ergaa gabaabaadhaan ergitanii gaaffii gaafachuus ta'e yaada laachuu dandeessu. Egaa har'as sagantaa kana irratti namootuma isin beektan kana durallee yeroo dheeraa kan waliin turre qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isinuma waliin baga nagaan dhuftan isaan jechuu jaalladha. Waaqayyoon isin gargaaree egaa haala kanaan deebinee wal arguu keenyaaf maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Kun sagantaa isa ja'affaadha yookaan malakata isa shanaffaa jechuudha. Torbee daawwattoota keenyatti nagaa dhaamnee baanee turre mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 13 kaanee akkasumallee mul'ata boqonnaa 9 irratti deebinee wal arginaa jennee gargar baanee turre. Meenan dubbisaa yoon hundi isaa dubbisuu baadhillee waa muraasa irraa dubbisee gara sagantaa keenyaatti kallattiidhaan seena. Mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irratti akkana jedha. Kana booddees joobira bantii Waaqaa walakkaa balali'uu tokkon arge. Inni sagalee guddaa isaatiin iyyee sagaleen malakataa warri kaanii inni ergamoonni sadan dhageessisuuf jedhanii dhaga'amuuf waan jiruufi warra lafarra jiraataniif wayyoo 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 jechuu isaanan dhaga'e. Mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 1 ergamaan inni shanaffaan malakata isaa in afuufee yommus ani urjii isa Waaqa keessaa lafa dha'e tokko nan arge. Urjichaafis banaan boolla lafa jalaa isaa gadi fagoo hin kennamee fi urjii afaan boolla lafa jalaa isa gadi fagoo sana banee aarri akka aara iddoo ibidda guddaatti ka'us boollicha keessaa hin ba'e. Iji biiftuu laftis aara boollichaa irraa kan ka'e hin dukkana'anii aaricha keessaa immoo awwaannisatu lafatti ba'ee. Awwaannisni kunis kanaafis aboon hin kennamee fi aboon isaaniif kennamee fi humni torbaan qabaan lafarraa qabu waliin fakkaata ture. Itti fufa Dookter Kadhannaan. Guddaa si galateeffannaa abbaa keenyaa uumaa keenyaa gaarummaan kee faraarri kee ayyaanni kee hunduma keenyaa baay'atee yaa Waaqayyo jiraannee har'a waan geenyeef addumaan immoo carraa guddaa kan arganne gooftaa fuula kee duratti dhiyaannee sagalee kee isa jireenya namaaf kennu isa dukkana namaa ibsu isa gara keetti nu butu kana gooftaa sirraa akka barannuuf carraa guddaa kana waan nu kenniteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Kanaaf gooftaa kunoo nuyi ijoollonni kee iddoo kana kan jirru obboloonni keenyi kallattii garaagaraatiin nu daawwatan. Ijji keenyi gara kee ilaalaa gurri keenyi si duwwaa dhaga'uu barbaada. Inni dhugaa hundumaa namaa ibsuu beeku. Qooqa namaaf galuutiin inni namatti dubbachuu danda'u hafuurri kee qulqulluu nuufis dhaggeeffattoota keenyaaf illee akka baay'atuuf si kadhannaa jaalala kee haa ta'u. Amma gidduu keenyatti si affeerraa argamuu keetiin nu eebbisi. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiif yoo jette daraa abbaa. Ameen. Yaa ta'e Dookter Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa akkuma ammaan kaasee ture torbee yaadattuu ta'e malakata isa arfaffaa irratti keessumaa namoonni qooda sagalee Waaqayyoof iddoo kennuurra yaada namaa falaasama tiyoorii wantoota
keessuma jaarraa 16ffaa 17ffaa keessa ture amma 18tti rakkoo gurguddaa ture sana keessatti tiyooriitti akka isaan iddoo kennaa turan yaadi namaa iddoo guddaa akka inni qabachaa ture waaqayyoon jiru amma jechuutti akka isaan ga'anii tanaan wallaalummaatti dukkanamummaatti dabarfamanii akka kennamu walijii ilaalaa turreerra inni har'aa kun immoo bifa addaatiin tokko tokkoon bal'inaa ilaalla mallattoon shanaffaa kun baay'ee bal'aadha. Keessattuu malakata isa arfaffaa shanaffaa ja'affaa kana haga torbaatti walitti dheeti kan inni jiru keessumaa mul'ata boqonnaa 8:13 irratti ilaalcha addaa waan itti kenne fakkaata. Kana booddees joobira bantii waaqaa balali'u tokko nan argee innis sagalee guddaa isaatiin iyyee sagaleen malakataa warri kaanii inni ergamoonni sadan dhageessisuuf jedhanii dhaga'amuuf waan jiruufi warra lafarra jiraniif wayyoo 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 jechuu isaan dhaga'ee dheetu akka seensaatti ka'a lakkoofsa 13 irratti jechuudha. Utuu boqonnaa 9tti hin seeni. Amma ulaa kanatti malakata tokko kaanee amma afurii walijii ilaalaa turreera. Kan nu hafe malakaa 5ffaaf 6ffaaf 7ffaan. Ergamaan kunis maal jedhaa jira? Joobira bantii waaqaa balali'uu tokkon argee jedhe lakkoofsa 13 irratti 8:13 irratti. Joobira bantii waaqaa balali'uun argee innis sagalee guddaa isaatiin iyyee sagaleen malakataa warri kaanii warri sadan afan kuni dhageessisuuf kan isaan jedhanii waan jiruufi warra lafarra jiraataniifi wayyoo jedheetu si'a 3 irra deebi'a. Maaliif kun? Maali joobirri kuni paaster? Joobirri kun maali? Maalii fi si'a 3 warra lafarra jiraatanii fi wayyoo 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 jedha. Baay'ee gaariidha. Egaa akkuma kanaan dura jedhaa turre malakanni torban kuni jaarraa kiristaanummaa keessatti wantoota ta'anii addumaan immoo mallattoolee torban wajjiniin cina kan deemanidha. Kana keessatti Waaqayyo namootaaf ifa kennee ifa sana yommuu didanii dukkanatti akka dabarfamanii kennaman. Dukkanatti dabarfamanii kennamu jechuun dukkana gaafa jennu callume dukkana keessa taa'u qofa utuu hin taane humna hamaatti akka isaan kennamanidha. Humna hamaatti kennamu gaafa jennu kana yeroo baay'ee Waaqayyotu fuudhee hoowwedhe akka nama horii tokko manaa fuudhee bineensatti darbatee kennu kennaa utuu hin taane Waaqayyo yommuu inni jaalala isaatiin namoota gara isaatti hawwatee ifatti agarsiisee fayyina kanatti agarsiisu isaan immoo didanii waaqarraa dugda galanii yommuu adeemanii seexanatu isaan simata jechuudha. Harka diinaa keessa bu'u jechuudha. Egaa Waaqayyo maal jedhaa mallattoowwan warri torban malakkatoonni warri arfan darbanii ofii isaaniitii sodaachisoodha baay'ee rakkisoodha. Warri sadan hafan immoo caalaatti baay'ee rakkisoodha. Isaaniif wayyoo 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 jedha. Warra kamii fedha? Warra lafarra jiraatanii. Warra lafarra jiraatan jedhamanii warri beekaman kuni macaafa kakuu dhiifama macaafa mul'ataa keessatti warra sagalee waaqayyoon fudhanne warra qaama saba waaqayyoon ta'anidha. Fakkeenyaaf bineensichi waa'ee bineensichaa mul'ata boqonnaa 13 keessatti yommuu dubbannu lakkoofsa 8 irraa dubbifama. Eeyyatu nu dubbisaame tola. Mul'ata 3 lakkoofsa 8. 13 warra lafarra jiraatan keessaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa olicha qalamee isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman irratti hin argamne hundinuu bineensichaaf sagaduuf jiru. Ase argite egaa warri kuni warra bineensichaaf sagadanii warra abboommi waaqayyoo ordofuun barbaanne warra sagalee waaqayyoo ergaa fayyinaa kana oduu gammachiisaa kana misraachoo kana fudhachuun barbaanne warra biyya lafaarra jiraatan jedhamee kaama macaafa mul'ataa keessatti warra garee waaqayyoon ta'an jechuudha. Warra mallattoo waaqayyoon fudhanne akka jechuuti. Isaan eeyyuu sagadanidha. Iddoo kanarratti bineensichaaf sagadan mallattoo isaas fudhatanii jedha. Iddoo kanatti immoo gaa wayyoon kun sadan kan isaanii labsamaa jiranii warra biyya lafaarra jiranii fi warra sagalee waaqayyoon fudhanneef warra akka abboommi waaqayyootti hin deemne kanaafi jedha. Egaa risaa kan jedhame yookiin allaattiin suni maal agarsiisa kan jedhuu fi kakuu moofaa keessatti iddoo garaagaraatti yoo ilaalame waaqayyoo murtoo isaatiif akka murtoo ariifachiisaa kennuuf jedhu kan agarsiisu ta'a jechuudha. Waaqayyo yeroo dhiyootti
waan ta'e irratti murtoo kennuuf jechuusaa akka ta'e agarsiisa. Kanaafuu mallattoowwan torban uumaa kuni ariifachiisoo akka ta'anii akka isaan immoo joobirri akkuma beekamu ariitii guddaatiin deema butee fudhata akkuma kana badiisni hamaan biyya lafaa irratti dhufu waan danda'uuf namoonni yoon qalbiin jijjiirane ta'e isaanii wayyoo jedhaa jira yaada jedhuun kennuu barbaada. Yaataa Dookter. Egaa akkuma isin kaastanii wayyoon sadiidha kan nuyi arginu. Wayyoon tokko malakata shanaffaadha. Wayyoon lammaffaan malakata ja'affaadha. Wayyoon inni sadaffaan immoo malakata torbaffaadha jechuudha. Amma egaa har'aa kaanee torban itti aananii kana wayyoo sadan kana ilaallaa jechuudha. Sababni isaa karaa biraa malakata shanaffaa, ja'affaa fi torbaffaa ilaallaa jechuudha gabaabamatti. Egaa Waaqayyo yeroo nama kadhatee dadhabu torbee waliin kaasnee ilaalaa turreerra nama kadhatee yeroo dadhabu deebi'uudhaaf wallaalummaa makeetti maaliif Waaqayyo yoo didde siimatu filate waan ta'eef miidhamta of miidha malee Waaqayyo mini kan si miidhu. Ani yaada isin amma kaastan kana dubbiseen yaada isaa meena akkasiidha paaster. Fakkeenya boqonnaa tokko lakkoo 24 irraa ani isin waamnaan ergaa diddanii harka koo bal'inaanis gara koo kan dhufu ergaa dhibe isin gorsa koo hundumaa tuffattanii ifata koosi ergaan barbaanne ani immoo badiisa keessa itti nan kolfa. Naasuun yommuu isin qabatusi isin tangayisa. Naasuun akka bubbeetti yommuu isinitti dhufu badiisa akka qilleensa jabaatti yommuu isinitti bubbisu rakkinnii fi muddamni yommuu isinirra galagalu isin na waammattu ani garuu deebii isiniif hin kennu. Dhimmitanii isin barbaaddattu ana argattan. Isin beekumsa hin jibbitanii sodaa Waaqayyoos hin fo'anne. Isin gorsa koo hin barbaanne ifata koo hundumaas hin tuffattani. Kanaaf isin ija hojii keessanii nyaattu. Wanta akeeka baafattaniifis uwwichurrooftu. Wallaalota karaa irraa goroota ajjeesa. Gowwootas giddii hin qabu jechuutu balleessaa. Macaafa keenya boqonnaa tokko lakkoo 24 kan dubbise. Giddii hin qabu jedhanii yaada namaatti hirkataa turan yoo malakata arfaffaa irratti ilaalle jechuudha. Amma gaasuun gara digriin isaa waan guddate fakkaata. Dhiifama afaan Ingiliffaan jechuun kun sadarkaan isaa waan guddate fakkaata. Amma harka sadii kee harka tokko, harka sadii kee harka tokko, harka sadii kee harka tokko kan jedhu inni amma harka sadii kee harka tokko hin qabu. Kan isin dhibu jechuudha. Warra amma sadaniin kun cimoodha. Akka firdiin isaa firdii cimaadha. Lammatammoo nariifata. Akkuma isin kaastanii meegaa Dookter garuma kennuufaa. Nan dubbisa akkas jedha mul'ata boqonnaa 9 lakkoo tokkorraa. Ergamaan inni shanaffaanii malakata isaa ina fuufee jedha. Amman jalqabe jechuudha. Isa sana akka seensaatti edda kennee booddee warra lafarra jiraataniif firdiin kun jabaa akka ta'e kaasaa jira. Malakanni kun baay'ee wayyoon kun amma bara keenyaatti adeema. Malakanni torbaffaan gara bara keenyaatti dhufa waan ta'eef. Sanaajii wal qabataadha. Amma gara keenyatti baay'ee siqaa dhufeera jechuudha. Digriin isaas sadarkaan isaas baay'ee ol siqaa dhufeera. Amma ergamaan inni shanaffaan kun egaa yommuu afuufee yommus ani urjii waaqa keessaa lafa dha'e tokko nan argee urjichaafis banaan boolla lafa jalaa gadi fagoo hin kennameefi urjichi afaan boollaa isa lafa jalaa gadi fagoo sana banee aarri akka aara iddoo ibidda guddaatti ka'us boollicha keessaa hin ba'ee iji biiftu laftis aara boollicharraa kan ka'e hin dukkanaa'anii yaadatta ta'e Dookterri torbee harka sadii kee urjiin harka sadii keessaa harka tokko aduun harka sadii kee harka tokko addeessi jennee haasofnu. Amma garuu akkas miti. Maal jedhaa jira kan hin argee malakata shanaffaa kana irratti urjii tokkotu waaqa keessaa lafa dha'ee jira. Urjiin waan lafa dha'e yommuu dha'u boolla guddaa tokko kennameef boolla kana kee gaafa gallitu boollicha isanni keessaa lixa keessaa immoo haara biyya lafaa kana dukkaneessu urjii dabalatee ji'a dabalatee addeessa jechuukooti aduu dabalatee guutummaa guutuutti dukkaneessutu ba'ee jedhaa jira. Mee waa'ee urjii kana waan hin jedhe. Ayyee Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gara urjii kanaatti osoo nufiin dura waa'ee mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irratti ergaa barreeffame seensa isaa irratti waa'ee isa joobiraa balali'u waa dubbachuu barbaada. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 hanga 7 irratti wanta barreeffame faana waan wal fakkaatu qaba. Maali wal fakkaata tokko joobirri kun balali'aa jira.
samii walakkaa. Mul'ata boqonnaa 14 irratti immoo ergamoonni sadii samii keessa yeroo isaan balali'an argina. Joobirri kuni sagalee guddaadhaan wayyoo 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 jedhee kan dubbatu. Ergamoonni kuni sadanis sagalee guddaadhaan kan isaan ergaa isaanii dabarsan. Joobirri kuni wayyoo 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 jedhee yeroo sadii kan inni dubbate eenyuu fi warra lafarra jiraataniif. Ergamoonni sadan kunis ergaa isaanii kan isaan dabarsan warra lafarra jiraataniif. Kanaafuu maal argina asirratti jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisa. Waaqayyoo calliseema Waaqaa ijoollota isaa saba isaaf firdii kennuudhaaf yookaan immoo faraduudhaaf isaan balleessuudhaaf ka'u yookaan sagalee gaddaa sagalee wayyoo qofa kan dhageessisu osoo hin taane cinatti immoo sagalee akeekkachiisaa sagalee gammachuu daandii isaan oolan sagalee waammicha daandii isaan ittiin oolan isaanitti agarsiisa. Akkuma torbeetti kaastee ergaan ergamoota sadanii waamicha dhiyeessa eenyuuf warra Waaqayyoon hin beekneef eenyuun warra akkuma torbee ilaalle beekumsa isaanii ogummaa isaanii falaasama isaanii irratti hirkatanii fi warra uumaa isaanii wallaalaniif uumaa isaanii akka baraniif warra eenyuun akka waaqessaa wallaalanii burjaajaa jiraniitiif waaqeffannaan kan mal eenyuuf akka ta'e akka dhiyeessaniitiif Waaqayyo waamicha dhiyeessaa jira. Kanaafuu Joobirri balali'aa jiru kuni ergaa kana waamicha Waaqayyoo kana warri hin fudhanne warri xiyyeeffannaa ittiin kennine fudhatanii gara Waaqayyootti warri hin deebine isaanii wayyoo. Warra kam warra lafarra jiraatan kana jechuudha. Sagalee guddaadhaatiin dubbachaa jira. Kanaafuu ammallee filannoon kan namaati jechuudha. Gara Malakata isa 5ffaatti gaafa dhumnu ergamaan inni 5ffaan akkuma fingeessaa afuufiitiin urjii Waaqa keessaa bu'ee jira. Kanaaf amma qabxilee Malakata isa 5ffaa kana hubachuudhaatii fi jechoota ijoowwan ta'an irratti xiyyeeffannee akka laallu barbaada. Akkuma ati nu kaastee urjii Waaqa keessaa bu'e kun eenyudha kan jedhu laallaa. Urjichiif immoo boolla lafa jalaa akka inni banuu fi qulleessaaf kenname jedha. Boolli kun maalidha kan jedhu sanaa booda jechoota itti aananii jiran erga laallee booda dhumarratti ergaa maal dabarsa kan jedhu hubachuunsa baay'ee nutti ulfaatu jechuudha. Kanaaf urjii Waaqarraa bu'e kun eenyudha jennee gaafa ilaallu erga Malakata isa 3ffaa keessatti ilaalleetu turre. Mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 10 hanga 11tti gaafa ilaallu ergamaan Waaqarraa kufe kun kan biraa osoo hin taane seexana akka inni ta'e. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 7 hanga 10tti kan jiru gaafa dubbifannu akkasumas immoo Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraa meenuu dubbisi. Isaayyaas 14 lakkoofsa 12 irraa. Ati yaa ilma ganama isa akka bakkalcha barii ibsu attamitti bante Waaqaa irraa gadi darbatamte ati inni saba gadi qabaa turte amma immoo attamitti lafatti dabalamte. Kanaafuu seexanni akkamitti samaa irraa akka inni darbatame nutti hima. Akkasuma Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaatii kan inni dubbate jira. Luqaas 10 lakkoofsa 18 inni Waaqarraa darbatame urjiin kun eenyu akka ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos illee dubbateera. Yesuus immoo deebisee seexanni akka bakakkaa Waaqa keessaa bu'utti utuu inni kufuun arge. Osoo inni kufuun arge. Kanaatiifuu macaafa qulqulluu keenya kakuu haaraas kakuu moofaas gaafa dubbifnu urjiin Waaqarraa darbatamee kufe kuni seexana mataasaa akka inni ta'e nu mirkaneessa jechuudha. Fayyaa ta'e. Egaa seexanni Luusiiferii Waaqarraa akka inni darbatamedha kan nuyi arginu. Egaa filannoo innis barumsa doggoraa jalqabeeti baay'ee torbee barumsa doggoraa kana sammuu namootaa dukkaneessuudhaan sammuu ergamootaa dukkaneessuudhaan iddoo Waaqarraa waan dhabee fi Waaqayyo Waaqarraa waan isa darbatee fi egaa hojii dachee irrattis dhufee waan itti dhufee fi yommus ani urjii isa Waaqa keessaa lafa dha'e kana tokko nan argee banaan boolla lafaa gadi fagoo hin kennamee fi urjichi afaan boollaa lafa jalaa baname sana aarri guddaan ibidda akka ibidda gogaa bal'aatti boba'u boollicha keessaa hin ba'ee iji biiftuus laftis aarra boollicharraa kan ka'e hin dukkanaa'ee jedha paaster. Meegaa waa'ee urjii kanaa wal qabatee gajjallaattis ganaa laallaa waan isnillee boolluma kana keessaa akka inni ba'utti kan inni kaaseetii jiru. Egaa maal jechaati kan inni jiru aarra kanarraan kan ka'e
guutummaa guutuutti biyyi lafaa akka dukkanaa'edha kan kaasaa jiru. Gaarraatti immoo sila isin kaastanii turtanii warra lafarra jiraataniif wayyoo jedhaa jira. Namaaf sanyiin qomoof nama ta'ee lafarra kan jiraatu kamiif iyyuu wayyoodha kan kennamaa jiru. Haa ta'u malee karaa biraa immoo mul'ata boqonnaa 14 irratti immoo waaqaaf lafa isa uumeef sagadaaf gara kanatti addeebi'aadha kan jiru. Barumsi lama waan jiru wayii fakkaataa siin akeekkachiisa. Sunis akeekkachiisa. Egaa yoo filachuu baatan garuu rakkoon guddaan akka jiru akka inni dubbachaa jirudha kan nuyi arginu. Egaa mee isin maal jettu kanarratti? Baay'ee gaarii. Egaa urjiin guddaan suni akkuma Dr. Geetuun dubbatanii malakata sadaffaa keessattis urjii guddaa tokkotu samiirraa bu'eedha. Isuma wajjin wal fakkaata tokkumadha. Luciferuma seexanuma akkuma jenne urjiin guddaa suni egaa eessatti gadi bu'eedha. Boolla wayii lafa gadi baay'ee qileetti gadi bu'aa. Qileetti gadi bu'aadha. Kun maal agarsiisa yoo jennee fi biyya lafaa irratti yommuu Waaqayyo lafa uume mul'ata boqonnaa tokko seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti waan hundumtuu dukkana ture jedha. Callabboon dukkanni callabboon lafa kana haguugeetu ture jira. Lafti gadi fagooni yeroo hundumaa gadi yommuu siqxanii ilaaltan hin dukkana. Lafa dalga namatti galuun lafa confusioniin guute akka ta'e agarsiisa. Akkasumas macaafa Ermiyaas raajii Ermiyaas boqonnaa 4:23 jalqabne yoo ilaalle Waaqayyo ijoollee Israa'eliin yommuu inni isaan adabe biyyi Israa'el naannoon Palestine sun akka jirutti lafa dukkanaa lafa onaa akka inni ta'e dubbata. Egaa akkuma waliigalaatti kun maal jechuudha? Seexanni gara biyya lafaa kanatti dalgagalummaa, bitaacha'ummaa, barumsa sobaa akka inni guuree fidu agarsiisa. Egaa maal jedhaa? Furtuun hin kenname yookiin immoo bantuun hin kennameefi jedha. Bantuun kennameefi achi keessaa maalii kee gadhiisee hama gadhiisee aarri sun immoo awaannisa jedha. Booddeetti gaafa ilaalamu awaannisatu baay'eetu yeroo fagootti ilaalanii aara fakkaata garuu isaan maayinni awaannisa baay'eedha kan jedhu. Kun maal agarsiisa isa jedhuu fi furtuun kennameef kun maayinni kun kan inni agarsiisu isa jedhuu fi macaafni qulqulluun maal jedha? Hin kennameef jedha. Kun kan agarsiisu akka wanta harka waaqaatii yookiin fedha waaqaatiin kennameef agarsiisa. Ofii isaatiin kan inni qabu. Aangoo kanaan qabu. Aangoo kanaan qabu. Aangoo biyya lafaa dukkaneessuu hin qabu seexanni. Garuu maayinni yommuu namoonni akkuma irra deddeebinee dubbanne dhugaa wangeelaa, ifa wangeelaa, ifa biyya lafaas ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin namoonni yommuu fudhachuu didanii dukkanatti akkuma dabarfamanii kennamanii Waaqayyotu dabarsee isaan kenne jechuudha. Seexanni carraa argate jechuudha namoonni yommuu Waaqayyoon hordofuu didanii jechuudha. So seexanni warra Waaqayyoon hin hordofne warra amantoota hin taane biyya lafaa kana irratti humna guddaatiin hojjechuu jalqabee jechuudha. So sana booddee egaa maaltu ta'ee aarri guddaan gadhiifamee addunyaan kuni aduun ishee ifi ishee hin haguugamteedha. Yoo fakkeenya yeroo baay'ee macaafni mul'ata fakkeenya kakuu moofaa keessaa fudhata. Allusion jedhama. Beektonni macaafa warri kana qo'atanii iddoo kamirratti kamii wajjin wal fakkaata jedhanii qo'atu. Macaafa Hisqeel keessa yoo ilaaltanii, Isaayaas keessa yoo ilaaltanii, iddoo garaagaraa keessa yoo ilaaltanii wanta Yohannis iddoo kanatti kaa'u wanta argu sana wanta kakuu haaraa keessa kakuu moofaa keessatti ofii isaatii qotaa ture barataa ture isaa wajjin wal qabsiisee expressii godhaa ibsa jechuudha wanta sana. Amma iddoo kanatti beektonni macaafaa maal jedhu waa'ee Sodoomiif Gomoraa wajjin wal qabsiisu. Sodoomiif Gomoraan yommuu diiniin yookiin salfariin irratti garroobee aarri ishee aara hamaa ta'ee amma almost aduu kana haguugutti ga'ee ture jedha. Akkuma kana egaa maaltu ta'e kanarraan kan ka'e yeroo sana urjoonnis aduunis hin dukkanaa'ani akkuma jirutti jira. Qilleensi kun akka jirutti dukkanaa'e. Kun egaa yeroo darbe mallattoo isaa malakata sarfaffaa keessatti akka ilaalle ati sila dubbattee turte
harka sadii keessa harka tokko ture. Harka sadii keessa kan dukkanaa'u harka sadii keessa harka tokko harka sadii keessa harka tokko ture. Malakatoonni arfan jalqaba. Amma malakatni inni shanaffaan inni wayyoon inni jalqabaa kuni akkuma jirutti guutummaan samii dukkanaa'ee. Persentiidhaan hin qabu. Akka jirutti dukkanaa'eera. Kun kan agarsiisu fakkeenya kan biraa yoo fudhannee ilaalle Aichi Waaqayyoo warra Gibxi irratti saba koo gadhiisaa ittiin jedhee yommuu itti dubbataa ture mee seera boqonnaa 10 keessaa nu dubbisu Yohannis lakkoofsa 22-23. Kanarratti Museen harka isaa gara Waaqaatti ol qabee guyyaa 3 guutuu dukkanni quban keessifne guutummaa biyya Gibxi irra ture. Namoonni walii isaanii hin argine. Namni tokko illee guyyaa 3 sana iddoo isaatii hin kaane. Lafti Israa'eloonni hundinuu jiran garuu ifa ture jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa Waaqayyo maal godhe warra Gibxiin Fara'ooniin saba koo gadhiisi yommuu ittiin jedhu yommuu gadhiisuu didanii maalitti erge dukkanatti erge. Dukkana quban keessifneedha. Namni tokko waliin argine guyyaa 3 fedha. Kanarraan kan ka'e sodaa guddaatu mutti duule. Dukkanni yeroo hundumaa maal fida waan hin argamneedha waan ta'eef wanta sitti dhufaa jiru hin beektu wanta sitti dhiyaataa jiru hin beektu yaaddoo fi sodaa keessa galta. Guyyaa 3 iddoo tokko hin kaane. Hin kaane iddoo sana hin kaane sodaa hamaatti isaan qabate jechuudha yeroo sanatti. Bifa kanaanitu biyyi lafaa deebitee yommuu akkas gara bara dhumaa kana keessatti wangeela Waaqayyoo yommuu dhaga'u diddu. Falaasama biyya lafaa yommuu hordoftu. Wangeela Waaqayyoo qofa miti Waaqayyoo iyyuu hin jiru itti amma afaan guuttee dubbattutti yommuu geessu Waaqayyo dhumatti dukkanas hamaatti akka inni dabarsee isaan kennu macaafni qulqulluun. Mul'ata boqonnaa 16 immoo yoo dubbistanii dha'ichoonni 7 namti ganaa biyya lafarra ta'ullee shanaffaadhaa kaasee humna qaba yoo ilaaltan. Humna qaba sirrii. Mee amma irra itti dabalee kan dubbisuu barbaadu seeruma boqonnaa 10 keessa lakkoofsa 15 irraan dubbisa akkas jedha. Inni hamma lafa dukkaneessutti guutummaa biyyichaatti in uffiseedha. Inni biqiltuu biyya sana keessaa hundumaa mukeettii ija godhatan warra cabbiirraa hafan hundumaas in nyaate guutummaan biyya Gibxii keessatti mukeettii irratti biqiltuu fakkeetti biqilu irrattis wanti lalisaan tokkollee hin hafne jedha. Kun immoo yeroo Yohannisni biyya Gibxiitti gadhiifamedha kun. So amma gaa bara dhumaatti Yoel boqonnaa 2 keessattis waan akkasii dubbata. Bara dhumaatti akka Yohannisa guutummaa biyya lafaa kana guugu akka dhufu dubbata. Kun maalirraan kan ka'edha? Namoonni sagalee Waaqayyoo dhaga'uu, abboommi Waaqayyoo dhaga'uu yommuu didan, yommuu isa tuffatan, aangoo bulchuu Waaqayyoo namoonni yommuu tuffatan dukkanatti dabarfamanii kennamaa deemu. Dukkanatti dabarfamanii kennamaa deemu. Kun egaa ifni wangeelaa caalaatti akka inni haguugamaa jiru, akka inni dhokataa jiru. Akka dukkana keessatti namoonni biyya lafaa caalaatti kufaa deemaa jiran kan agarsiisudha jechuudha. Yaataa Dookter egaa yeroo kana guutummaa guutuutti sagalee Waaqayyoo akka inni iddoo gadhiisaa jirudha kan nuyi arginu. Sababni isaa yaadii namootaa fi barumsi seexanaa akka inni iddoo qabatee kan nuyi arginu. Urjiin lafa dha'e kun seexanni waaqarra darbatame kun akka baay'inaan milkaa'aa jirutti kan nuyi ilaallu. Sababni isaa harki caalu falaasama irratti kan guutummaa guutuutti Waaqayyoon jiru yeroo jedhan yeroo tiyooriin evolutionii yookaan immoo jijjiiramni tirannaadha. Munni guutummaa guutuutti lafa qabateedha. Haa ta'u malee namoonni dukkana kanaan akka uumaman barumsa kana duukaa akka namoonni luucaan barumsa doggoraa kana duukaa jechuudha. Ifni Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo akka inni isaan iddoo hin qabneef guutummaa guutuutti sammuu isaanii keessaa sagalee Waaqayyoo akka isaan baasan argaati kan nuyi jirru. Kanaaf egaa aboonni inni barumsi kun yeroo agadhiifamu malee Waaqayyo karaa biraa immoo ergama akka inni qabuutu kan nuyi arginu. Wal faalleessa Dookter yoo ilaalte sila waan ta'u kaastee turte baay'ee na dhibee waan natti kaaste suni keessumaa amma asitti guutummaa guutuutti dukkanni akka inni lafa uwwise wayiitti kan nuyi arginu. Haa ta'u malee immoo mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti immoo Waaqayyoon sodaadhaa isa Waaqaaf lafa uumee fi sagadaa yeroo inni itti faradu ga'eera. Amma firdiin as firdii jira.
Firdiin kun immoo nariifata jenneerra. In baladii akka joobiraati jenneerra. In ariifata jenneerra. Achi immoo firdii waaqayyoo dhufeeraati qalbii jirradhaadha. Waaqayyootu garboota isaatti waan himi waan godhu kan jedhu sagantaa kanallee yeroo mandumaa dubbanna Amoos boqonnaa 3:7 irratti waaqayyoo garboota isaatti ijoollee isaattitu waan himin waan godhu. Har'allee waaqayyoo dacheen kun baduuf akka isheen jirtu beekamaadha. Already saayintistoonni jedha gadda waan dubbisan ture YouTube irraa akkas jedha waan dubbise kun maal jedha bara akka lakkoofsa faranjiitti bara 29 ji'a maaziyaa keessa jedhu saayintistoonni warri ayyaanaa nagarii jedhaman kun warri biyya guddatan kun saayintistoota sassaabanii waa'ee bara dhumaa fi yeroo murtii waaqaa akka gaheetti hubatanii barri akka dhumaa jirutti dubbataniitu maal jedhu bara 29tti ji'a maaziyaa keessatti yookaan immoo maal jenna ebela keessatti dhagaa guddaa kattaa tokkotu waaqarraa dhufa. Dacheen kun guutummaa guututti baddi. Kanaafuu namni biyyoonni guddanne 20 kun misaayilii ciccimaa qopheessineetu kallattii jijjiirsiisuudhaaf inni kaasna. Wal faana oduu kaasne gara dachee kanan dhufu. Mee falaasama isaan dha'an ilaala. Qooda Kiristoositti amanu akka barri dhume beeku. Qooda gooftaa Yesuusitti amananii fudhachuu ammallee falaasama biraadha kan isaan dha'an. Hammam dukkanaa'uudha kun. Dukkanni kana caalu hin jiru. Akkuma paasteeriin amma kaasanii dukkana caalu Yesuusiin ala jiraachuudha. So dacheen kun qamiirii jireenyaa keessaa Yesuusiin baafteetti. Qamiirii jireenya isheetii keessaa. Kaalkuleeshin jireenyaa keessaa ifa baafteetti. Guutummaa guututti maal fudhachaa jirti? Dukkana kan isheen akka nogganu aangoo dukkanaatiin akka isheen haguugamtu godhaa jiru dachee kana. Nama kan kana godhaa jiru. Kanaaf warra lafarra jiraatanuuf wayyoo kan jedhameef iyyuu kanaaf meenan dubbisa lakkoofsa 4 irraa Dookter akkas jedha. Mul'ata boqonnaa 9:4. Isaan marga lafa biqiltuu muka utuu hin ta'in namoota warra mallattoo waaqayyoo addatti hin qabne duwwaa akka miidhaniif abboomamanii garuu namoota ajjeesuu utuu hin ta'in ji'a 5 dhiphisuutu isaaniif kenname. Dhiphinni isaan nama irraan ga'anis akka isa 7 qaban hiddee nama dhiphisuuti. Bara sanatti namoonni du'a hin barbaadu garuu hin argatanii du'uus hin hawwu du'i immoo isaan irraa baqata. Meeqa irratti yaadannoo kenna? Sirriitti wal qabsiisni akka deemnutti dhaggeeffattoonni keenya sirriitti akka hordofanii fi amma jechoota fakkeenyaan ibsamanidha. Wangeelloo maal jedhee ibsee iddoo biraatti jennee ilaalaa kan jirru ergamaa waaqarraa darbatame seexana ta'uusaa sagalee waaqayyootiin mirkaneeffanneerra. Darbatamii immoo eessatti darbatame? Amma wanti iddoon inni darbatame keessaa bahee waaqayyo biraa miti kun kan seexanaati jennee fudhachuudhaaf bakkichi dhuguma bakka kan seexanaati yoo jennee macaafa qulqulluu keenya gaafa gaafannu eeyyin bakki sun boolli gad fagoon suni macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti iddoo buufata hafuurota hamoota akka inni ta'e nu barreeffamee jira. Amma fakkeenyaaf Phexros 2:2 irraa 2:4 ergaa Phexros 2 jechuudha. Waaqayyo ergamoota iyyuu warra cubbuu hojjetan gadi darbate boolla dukkana keessatti funyoo sibiilaatiin hidhamanii guyyaa firdiitti akka kaa'aman godhe malee isaan hin qusanne. Waaqayyo gaafa seexana darbatu eessatti darbateedha? Dukkana keessatti. Gara boolla gadi fagoo. Kanaaf boolli gadi fagoon seexanni inni amma mul'ata boqonnaa 9 keessatti ilaallullee iddoon itti darbatame boolla kanattidha. Kanaaf boolli gadi fagoo kuni achi keessaa kan ba'u kan biraa osoo hin taane galma seexanaa fi bakka buufata hafuura hamaa ta'uu san argina. Dhumarratti immoo seexanni iddoo kana keessatti hidhamee firdiidhaaf akka qophaa'u mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 1-3. Tole akkas jedha. Kana booddees ergamaan banaa iddoo isa lafa jalaa sanaa fuuncaa guddaa of harkaa qabu tokko waaqa keessaa gad buusaa nan arge. Inni bineensicha akka jawwee bofa bara durii diiyaabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 hin hidhe. Waggaan kumni sun hamma raawwatutti akka inni deebi'ee saba biyya lafaa hin wallaalchifnetti iddoo lafa jalaa sanatti darbatee balbalatti cufee mallattootti godhe. Isa booddee garuu yeroo muraasaaf gadhiifamuuf hin taa'aaf. Kanaafuu waggaa 1,000 iddoo lafa jalaa sanatti hidhamee jedha.
Egaa kana gaafa jennu iddoon lafa jala bolla addaa yookaan fiizikaalii bolli qotamee hafuuronni hamoonni seexanni bakka jiraatu jechuu miti. Garuu iddoon lafa jalaa bolli gad fagoo kun iddoo buufata hafuurota hamaa. Achirraa kan maddu amma gara fuulduraatti kan laallu achirraa wanti dhufu barsiisni kamiyyuu waaqayyo biraa osoo hin taane kan seexana. Kunoo seexana jawwicha bofa isa bara durii akka ta'e galma isaa akka ta'e macaafni qulqulluun sirriitti nu hima jechuudha. Sanaaf boolessin erga banii bana qulfiin erga kennamee fi boolla sana erga baneeti maaltu bahee aaratu bahee jedha. Aarri immoo maal akka bu'u firdii waaqayyoo akka ta'e paasteriin sirriitti adda baasaniiru. Sanaa booda aarri sun immoo maal qabaa jedha. Awwaannisa akka inni qabu nu ibseera iddoo kanatti jechuudha. Awwaannisni immoo maal bakka bu'aa jennee sagalee waaqayyoo keessa gaafa dubbifannu akkasuma awwaannisni firdii akka inni bakka bu'u hin argina. Fakkeenyaaf Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 14 irraati gaafa dubbifannu waaqayyo saba isarraa guran saba isa dhiisan adabuudhaatiif gaafa jedhu awwaannisa isaanitti ergaa akka inni ture. Waaqayyo gooftaan maccaa ofii isaatiin kakatee ani dhugumaan namoota akka gurmuu awwaannisaa baay'atan biyya kee keessaa nan guuta isaanis Simoonii weedduu mo'ichaa si irratti weeddisuu jedhe. Namoota akka gurmuu awwaannisaa baay'atan sirriitti nan gadhiisa isaan immoo hin Simo'u sirriitti weeddisuudha. Akkasuma waaqayyo Gibxiin gaafa adabuudhaaf jedhu seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 4 hanga 15 awwaannisa akka isaanitti erge hin argina. Amma gara malakata isa 5ffaatti gaafa arginu aarri baay'ee boolla keessaa ba'e kun gaafa itti siiqan ilaalan immoo awwaannisa kan fakkaatu kuni awwaannisni kun immoo maal fakkaata jedha torban qabaa fakkaata. Warroonni sirriitti beekan torban qabaa kana torban qabaan kuni gaafa waan tokko nyaachuu barbaadu eegee dheeraa qabaa jedhama. Eegee isaatiin erga maree qabatee booda summii isaatti gadhiisaadha hin ciniina. Gaafa ciniinu summiinsaa qaama sana keessa gaafa galu hin adoochan waan sana akka inni ajjeesu hin argina jechuudha. Egaa kun maal akka ta'e boodatti sirriitti ni ibsina. Baay'ee kan nama gammachiisu garuu lakkoofsa 5 irraati. Awwaannisni beesikaalii kan inni nyaatu waan lafaati biqiltuudha. Margadha kan nyaatu. Iddoo kanatti garuu galanni waaqayyoof haa ta'u kan inni nyaatu biqiltuu osoo hin taane biqiltuun muka osoo hin miidhiini kan biraa akka inni ta'e agarsiisa jechuudha. Nama hundumaa miti jechuudha biqiltuun nyaatu jechuun. Biqiltuun immoo margi immoo maal agarsiisa jennee barnoota keenya jalqabaa irratti baranneera. Malakata isa jalqabaa gaafa dubbifannu saba waaqayyoo akka isaan agarsiisan argina. Asittis ifeera warroota mallattoo waaqa jiraataa adda isaan irraa qaban awwaannisni kun miidhuu hin dandeenye. Yookaan immoo wanti seexana biraa maddu summii hamaa seexanni itti namoota wallaalchisu namoota kansaa godhatu kan inni gadhiisu suni warra ijoollee kan waaqayyoo miidhu akka inni hin dandeenye waaqayyo kunuunsa addaatiin akka isaan eegu nutti agarsiisaa jechuudha. Fayyaa ta'e Dookter, egaa awwaannisni kun barumsi seexanni namoota kana balleessuudhaaf mancaasuudhaaf fixuudhaaf lafarraa balleessuudhaaf ittiin ka'e namoota mallattoo waaqayyoon beekan jechuudha. Mallattoo waan biraa miti. Namoota dhugaatti waaqayyoon waaqessan jechuudha. Amala waaqa jiraataa warra qaban jechuudha. Amalli waaqa jiraataa immoo seera waaqayyooti. Warroota kana akka inni hin miineeti kan nuyi ilaallu. Bara sanatti namoonni du'an barbaadu turanii du'an argatanii jedha. Sababni isaa of jibbu namoonni jireenya isaanii hin jibbu sababni namoonni baay'ee gaafa waaqayyo irraa adda ba'anii dogoggora kee galanii of ajjeesu. Olaaltan namoota baay'ee olaaltan namoonni beekamoodha jiru jettanii du'a filatu dhumarratti of ajjeesu baay'ee isaanii olaaltan. Kanaaf akkas jedha lakkoo 7 irraa bifni awwaannisa sanaa fardeen duulaaf qopheeffaman fakkaata. Wanta akka gonfoo warqee mataarraa qabu turanii fuulli isaanii fuula namaa fakkaata. Rifeensi isaanii akka rifeensa mataa dubartiiti. Ilkaan isaaniis halka ilkaan leencaati. Waan akka madda sibiilaa diratanii turanii. Huursaan baallee isaaniis akka ursaa konkolaataa fardeeniin harkifamanii duulatti didichaniiti. Eegee fi ilkee warra kaan torbaan qabaa fakkaatan qabu turanii. Aboon isaanii ittiin ji'a 5 fi namoota miidhan immoo eegee isaanii keessa jira. Isaan mootii ofirraa qabu turanii inni immoo
ergama iddoo lafa jalaa sanaati. Maqaan ergamichaa afaan Yihuudootaatti Abaadoon, afaan Giriikiitti immoo Aphooliyoon jedhama. Innis balleessoo jechuudha jedha Asteer. Meegaa asirratti awwaannisni kun akka duula fardeenii qophaa'anii akkasumallee gonfoo warqee mataarraa akka qabu turanii fuulli isaanii fuula namaa akka fakkaatu, rifeensi isaanii rifeensa dubartii akka fakkaatu, ilkaan isaanii ilkaan leenca akka fakkaatu, sibiila qaamatti diratanii akka turan kan fakkaatu kana hundumaaf immoo mootiin isaanii lafa jalaatiin. Humna lafa jalaatiin hoogganamu jedha. Namoonni tokko tokko yaada kana yeroo kaasanii awwaannisa sana amma jennee hiinne kana loltuudha jedhanii kan jiru. Jira intinii kana kakuma ofaa keessatti wal qabatee waan jiruuf. Isaan kaan immoo lakkii akkas miti jedhanii yaada kan kennan jiru. Haa ta'u malee sanas ta'e kana humna balleessoodha. Gabaabaatti kaaseera waan ta'eef Abaadoon jedhee kaa'eta afaan Ibraayisxiitti, afaan Yihuudootaatti, afaan Giriikiitti immoo Aphooliyoon jedhee kaa'e. Isaan kun balleessoo akka ta'an sirumayyuu akka nan beekne warra mallattoo waaqa jiraataa of harkaa hin qabne akka isaan balleessanii dubbataati kan inni jiru. Mee yaaduma kana gara dhumaatti fidaa dhufuudhaa fi mootii ofirraa hin qabanii, mootii kan biraa hin qabanii. Mootiin isaanii isa kami? Isa lafa jalaa sanaati. Ergama iddoo lafa jalaa sanaati. Ergama balleessoo, ergama mancaasuu, ergama balleessuu kan qabu isa lafa jala darbatame sana seexana akka ta'etti dubbataati kan inni jiru. Egaa mee yaaduma kana cuunfaati daqiiqaa 3 isinii kenna sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf yaaduma kana cuunfinee gara dhumaatti fidaa dhufnane. Baay'ee gaarii. Egaa akkuma ilaalaa jirru kana seexanni caalaatti dhugaa wangeelaa guuguu irratti jabaatee akka inni hojjetu agarsiisa. Kan kana godhu diraamaa kana hundumaa booddee kan jiru seexan akka ta'e ifaa godhamee kaa'ameera. Garuu namoonni beekuu kan qabanii torbaan qabaan kuni eegee isaatiin inni nama hiddu kuni akkuma sila ibsamaa ture barumsa sobaati. Seexanni dhugaa wangeelaa kana haguuguutiin barumsa sobaa kanaanii sammuu ilmaan namaa adoochuusaa agarsiisa. Kanaafuu lolli miidhaan isaanirra ga'u kun warri mallattoo gooftaa keenyaan qabaanne warri waaqayyoof addan baafamne akka Ximootewoos 2:2 irratti dubbatu irratti kan Kiristoos Yesuus kan ta'ani mallattooni waaqayyoo isaanirra jira jedha. Akka abboommii waaqayyoo hordofanii akka sagalee waaqayyoo hordofanii mallattoo waaqayyoo namni waaqayyoon beeku hama hundumarraa fagaatu kan jiru mallattoo waaqayyoo namoota irratti mallattaa'ee jira jedha. So egaa warri mallattoo waaqayyoon qabne kuni warri akka wanta sammuun isaanii banaadha jechuudha seexanaaf. Lapheen isaanii banaadha waan isaaniif dhowwu tokko hin qaban jechuudha. Warra waaqayyoo ta'anii mallatteeffamaniiru. Mallatteeffamuu jechuun abbaa qabeenyummaa agarsiisa. Isaan kan waaqayyooti. Kan waaqayyootti seexanni ari'achuu danda'a, loluu danda'a, garuu mo'uu hin danda'u galanni waaqayyoof haa ta'u. Isaan kan waaqayyooti. Isaan dhugaa jabeessanii warra qabatanidha. Isaan aarsaa barbaachisu hundumaa dhugaatiif warra kaffaluuf qophaa'anidha. Gama kan biraatiin immoo akkuma jennee seexanni maal godha warra biyya lafaarra jiraataniif jedha. Isaanii maal godha hin hidda'edha. Kan inni warra biyya lafaarra jiraatan sana. Okay? Eegee isaatiin akkuma kanaan dura irra deddeebinee ilaallee eegeen isaa sun kan agarsiisu barumsa sobaa bakka bu'a. Barumsa sobaatiin maal godha seexanni warra biyya lafaarra jiranii gowwoomsaa. Jireenyi isaanii garuu jalqaba nuun mijata jedhanii fudhatu. Itti gammadanii fudhatu. Jalqaba seera waaqayyoo, qajeelfama waaqayyoo, sagalee waaqayyoo, bulchiinsa waaqayyoo akka wanta waanjoo hamaa ta'e itti ilaalaniitu ofirraa dhiibu, didu. Kanaafuu maal barbaanna jedhu bilisummaa barbaanna. Bilisummaa maali? Bilisummaa sammuu, bilisummaa yaadaa, bilisummaa siyaasaa, bilisummaa hundumaa barbaanna jedhu. Garuu bilisummaan waaqayyoon alatti argamu sun badiisa akka ta'e sagalee waaqayyoo sirriitti agarsiisa. Booddee maal isaan godha? Barumsa sobaa sanaan isaan gowwoomsee ji'a 5 jedha. Namoota sana maal godha jedha? In dhiphisa. Du'a hawwaniidha. Du'i sun immoo argamuufi dhabaa'edha. Akkuma sila dubbatte namni waaqayyoo wajjin hin jiraanne nagaan qaba. Nagaan biyya lafaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef. Nagaan ilmaan namaa Kiristoos Yesuus waan ta'eef. Namoonni Yesuus Kiristoosin garaa isaanii keessatti hin qabne
seexanatu garaa isaanii keessa seenee nagaa isaan dhowwata, sammuu isaanii nagaa dhowwata, maatii isaanii nagaa dhowwata, jireenya isaanii nagaa dhowwata, yaaddootiin isaan guuta. Wanti isaan abdatan sun yaadii warri Waaqayyoo hin barbaachisu jedhan kuni maal jedhu biyyi lafaa kun dhumatti waan hundumtuu nama hundumtuu qabaatee dinagdeetiin dagaagnee walii gallee nagaatiin jiraanna. Umurii namaas dheeressine utuu danda'ame dulluma faa kana jijjiirre reverse goone jiru akka namni dullumne waa gochuutiif bara baraan asumatti yeroo dheeraa jiraanna jechuu yaadu. Garuu dhugaansaa caalaatti yommuu waan kana yaalanii caalatti nagaa dhabaa dhufaa jiru. Nageenya keenyaaf haa ta'u jedhanii of eegna jedhanii diinarraa of eegna jedhanii kan meeshaalee niwukileerii namoonni oomishaa turan. Amma hundumtu soda hamaa keessa jira. Maaliif hundumtu meeshaalee niwukileerii waan oomishataa jiru jechuudha. Kanaafuu dhumarratti barumsa sobaa isaan hordofan suni Waaqayyo irratti finciluutiin wanti isaan godhan suni caalaatti hamminatti dabarsee isaan kenna jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 9:14-15 irratti waa'een eegee kuni akka inni barumsa sobaa dubbisme. Isaayyaas 9:14-15 akkas jedha. Kanaafis warra mataadhaa fi eegeetti damee muka meexxii fi allaadduutti fakkeeffamanii Waaqayyo guyyaa tokkotti biyya Israa'el keessaa hin balleessaa. Mataan jaarsolii fi warra ulfina qabaniidha. Eegeen immoo raajota warra soba nama barsiisaniidha. Warra saba kana geggeessan karaa irraa isaaniin kaachisanii warri isaaniin geggeeffamanis hin badanii. Raajota sobduu. Eegeen raajota sobduudha. Akkasuma mul'ata boqonnaa 12:14 irraati. Eegeesaatiin ergamoota waaqarraa tokko sadi. Kanaaf eegee gaafa jennu isa amma fiizikaalii mul'atu osoo hin taane isa paasteriin jalqaba kaastan mootummaa Waaqayyoo mootummaa jaalala irratti ijaarame miti. Bilisummaa barbaanna jechuudhaan barsiisa sobaa ergamootatti facaasee summiisa facaasee ergamoota harka sadii keessaa harki tokko dhugumadha jedhanii barsiisa isaa fudhachuudhaatiin samii keessaa darbataman. Kanaafuu dhaqee dubbiin isaa maal ta'e jechuudha. Kana hundumaa booddee jira seexanatu jira. Barumsa sobaa kana kan facaasaa jiru eeyyuudha seexana. Kun immoo maal godhaa jira biyyi lafa amma siistama durii namoota xiqqootu barsiisa. Amma siistamii ta'e. Tarsiimoo ta'e. Fakkeenya barumsi evolution amma yookiin jijjiiramni suutaa jedhamu kuni siistamii ta'e manni barumsaa inni keessatti hin barreeffamne hin barsiifamne. Ammoo siyaasis dimokiraatawaa akka ta'uu fi amantiirra bilisa ta'uu qaba waan jedhameef maal jedhamaa jira Waaqayyo durii waan hundumtuu giddugaleessa kan godhataa ture Waaqa. Amma no giddugaleessi Waaqa miti. Giddugaleessi uumama kana giddugaleessi yuunivarsiitii kana jedhanii Waaqayyoon dhiibanii iddoo isaatii fuudhanii balleessuu yaalaa jiru. Akka yaada isaaniiti. Iddoo Waaqayyoo sana wiirtuu Waaqayyoo qabatee ture sana ofii isaaniitii taa'uu barbaadu. Ofii isaaniitii ta'anii namarratti hundaa'u waan hundumtuu. Namatu waan hundumaa safaraa. Akka ilaalcha namaatti yoo ilaalcha kootti gaariidha ta'e wanti sun gaariidha. Yoo akka ilaalcha kootti nan barbaachisu ta'e nan barbaachisu. Waaqayyoo nan ajaju sagalee Waaqayyoo nan ajaju namni nan qajeelchu kan jedhu kanatti dhufame jechuudha. Maal jechuu barbaada dhumarratti dukkanaa'ummaa isa xumuraa. Bara dhumaatti seexanni dukkanaa'ummaa caalaa akka inni biyya lafaatti fidaa jiru. Kun immoo baruma keenya kana keessa akka inni jalqabe argina. Yaataa Dookter egaa sa'aatiin keenya deemaa waan jiruu fi gara keetti hin deebi'a Dookterii atillee gabaabsitee dhimma dhiphinni kun ji'a 5 tura jedha. Namoonni tokko waggaa tokkoo fi ji'i tokko guyyaa 30 waan qabuu fi waggaa 150 dhiphatanii kan jedhanii lafa kaa'an jiru. Haa ta'u malee yaadii dhugaan lafa jiru kana ta'uu dhiisuu mala. Egaa mee dhimma kanaatiin wal qabsiisi yaada gabaabaa cuunfii nu kenna. Galanni gooftaaf haa ta'u. Egaa Yohannisni kun inni eegee qabu eegeensa 7 qaba kan fakkaatu kuni summii isaatiin namoota akka dhiphisu ilaalleera. Hin ajjeesa miti. Duutiin jiru. Duuti amma gara fuuldurattidha kan jiru. Amma firdeen Waaqayyo kennaa jiru warra lafarra jiranitti jiraata akka isaan du'an.
Maayyuu duutiyyuu jaallatamii du'ayyuu barbaadanii duunumtuu yeroo dhibu argina jechuudha. Kana jechuun jireenyi namaa Kiristoosiin ala jireenya akkamii akka ta'e. Mee baruma keenya kana keessa ilaalame amma haala jiraannu kana keessatti haala biyya keenya keessa jirtu haala addunyaan keessa jirtu ilaallee osoo Kiristoosiin hin qabnu ta'e osoo sagalee Waaqayyoo hin qabnu ta'e jireenya akkamiiti kan namni jiraatu. Anaan amma yeroo tokko taa'ee yeroo yaadu namoonni warri Kiristoosiin hin qabne namoonni warri sagalee abdii kana hin qabne akkamitti jiraachaa jiru yaada jedhu na agarsiisa. Na ajaa'iba. Qaala'insa jireenyaa gaafa ilaallu nagaan lafarraa dhibu gaafa ilaallu karaa kanaan immoo iddoo nagaan hin jirretti nagaa jecha kan lallaban iddoo namoonni jireenyaan baay'ee rakkachaa jiranitti kana taata kanatti argama akkas ta'a jedhamee barnoonni sobaa yeroo itti heddummachaa jiru kana keessatti warri dhugaa macaafa qulqulluu hin qabne jireenya akkamii jireenya siqaa akkamii akka isaan jiraachaa jiran tilmaamuun namatti hin ulfaatu. Kuni maalidha jechuudha hojii seexanaati. Seexanni dursee namoonni beekumsa isaanii irratti akka hirkatan godha. Beekumsi sun immoo qabeenyi sun immoo nagaa isaaniif hin kennu. Abdii isaaniif hin kennu. Jireenyi hiikaa isaaniif dhaba. Jireenyi hiikaa kan inni argatu Kiristoos birattidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ji'a meeqaaf jedha ji'a 5 fi akkaataa kanaan namoota akka inni dhiphisu akka inni baay'ee torchi godhu argina. Ji'a 5 beektonni macaafaa waan garaagaraatti hiiku namoonni gar tokko ji'i 5 jireenya hawaannisaa. Hawaannisni beesikaalii kan inni jiraatu umuriinsaa maksimum ji'a 5dha jedhanii yaadu. Kanaafuu jenereeshinii tokkootiif biyyi lafaa karaa kana akka isaan dhiphatu kan agarsiisu ni jira. Irra caalaa garuu hiikaa guddaa kan qabu beektonni macaafa qulqulluu baay'een irratti kan walii galan ji'i 5 kun macaafa qulqulluu keessatti kan inni ibsame yeroo jalqabaa fi seenaa bara Nohiiti. Seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 24 akkasuma boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraati. Gaafa dubbifannu bishaan badisaa namoonni Waaqayyoof abboomamuu diduun seenaa kana afaan akkamitti malakata 5ffaa faana akka wal qabsiise Yohannis sirriitti yaaduutu nurra jiraata. Bara Nohiitti maaltu ta'e namoonni Waaqayyoon dhiisan Waaqayyo irraa galagalanii jireenya mataa isaaniitti beekumsa isaaniitti ogummaa isaaniitti qabeenya qaban irratti hirkatan. Cubbuun babal'ate Waaqa dhiisanii seexanaaf gaafa isaan bulanii Waaqayyo biyya lafaa bishaaniin balleessuudhaati bishaan akka inni argina. Bishaan kun immoo guyyaa meeqa ture jedha boqonnaa 7 lakkoofsa 24 7:24 akkas jedha. Bishaanichi guyyaa 150 irra lafaarra guutee taa'e. Bishaan suni guyyaa 150 soddomaaf gaafa hirru ji'a 5 ta'a jechuudha. Ji'a 5tti bishaan sun lafarra ture. Gaafa bishaan kun ji'a 5tiif lafarra ture Nohii fi maatiinsa warri mallattoo waaqa jiraata ofirraa qaban warri hawaannisa sanaatiin hin rukutamne maal ta'anii eegumsi Waaqayyoo markaba sana keessatti akka isaaniif ta'e. Bishaan ji'a 5 yoo lafarra turellee Nohii fi maatii isaa akka inni hin tuqne hin argina. Malakata 5ffaa keessattis hawaannisni kuni margaa fi lafa akka isaan hin tuqne mukoolii akka isaan hin tuqne yookaan immoo warra saba Waaqayyoo ta'an akka isaan hin tuqne yeroo rakkinni akka sammaatu kana keessatti. Seexanni barsiisa sobaatiin gaafa sammuu namaa haduuchu qaala'insa jireenyaatiin nagaa lafarraa dhowwachuudhaatiin namoota gaafa maraachu namoonni yaaddoo jireenyaatiin osoo jiranii garuu du'a akka isaan hawwan gaafa godhu ijoolleen Waaqayyo garuu tasgabbii dhugaa qabu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaa qabu gammachuu qabu. Sababni isaa nagaan isaanii gammachuun isaanii Kiristoos waan ta'eef. Kanaaf warri har'a Kiristoosiin da'oo godhatan warri gara Kiristoositti baqatan warri Kiristoosiin ofirratti moosisanii Isaayyaas keessatti dubbateera. Isaayyaas boqonnaa 54 keessatti biyyi lafaa nagaa dhabdee rakkinni tulluu sochoosu illee yoo dhufe kakuun nagaa koo garuu maal hin ta'u sibira hin mixiquudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kakuun nagaa isa amansiisaa kana qabaachuun ni danda'ama Kiristoos keessatti jechuudha. Fayyaa ta'e Dookter egaa sa'aatiin keenyas ga'eeti kan inni jiru. Egaa malakata kana cufeeti kan inni malakata isa torbee kana ilaallutti kan hin darbu. Akkas jedha lakkoo lamarraa mul'ata boqonnaa 9:12 wayyoon inni duraa darbeeraa jedha. Akkas jechuun malakaa 5ffaan darbeera jechuu isaati. Kunoo kana booddee wayyoon lamatu hafee jira jedha. Baay'ee xiyyeeffannootti kennee jira. Daawwattoonni keenya illee baay'ee xiyyeeffannootti kennuu qabu. Yohannis baay'ee dhimma kanarratti mul'atan kan inni arge. Attentionii guddaa ilaalcha guddaa itti kenneeti Waaqayyo kan itti argisiisaa jiru wayyoo 1ffaa 2ffaa 3ffaa kana yookaan immoo mul'ata 5ffaa 6ffaa 7ffaa kana
bal'iseeti kan inni kaa'eeti jiru. Egaa akkuma isin kaastanii malakata shanaffaa kana keessatti eegumsi ijoollee waaqayyootiif akka ture warra mallattoo waaqayyoo qabani wanti guddaan isa eegumsi kalalaan waaqayyoo akka isaan irra tureetu argina. Warra barumsa dogoggoraatiin baay'ee sammuun isaanii dhibbatti dukkanaa'ee guutummaa guutuutti waaqayyoon jireenya isaanii keessaa baasanii isaan kanaaf immoo waaqayyoo warri mallattoo waaqayyoo qaban immoo akka isaan ergamoo sadanii lallabaniif immoo achi immoo kan isin dhibu dachee irratti kan biraatti ta'aa jira samii irraa immoo ergamni dhufe kan biraadha. Dachee irratti maaltu ta'aa jira? Mallattoo malakata shanaffaa kana keessatti waaqayyoon guutummaa guutuutti jireenya isaanii keessaa dhabamsiisanii barumsa dogoggoraa akka dookterii paasteriin kaasanii guutummaa guutuutti jireenya isaanii qabateeti kan jiru. Keessumaa dhimma evolutionii ilaalsi. Dhimmi evolutioniin jaarraa 18ffaa gara dhumaa kana irratti kan inni jalqabe yeroo kana ka'ee barumsi guddaan akka inni jalqabe ilaalla. Yaadatoo ta'e nama tokko inni William Miller yaadattu inni immoo ergamoo sadanii jalqabe jechuudha. Bara 1840 kaasee keessumaa bara 1831 kaasee nama waggaa 49 ta'e jaarsa ta'etu bara 1831 kaasee qonnaa isaa jalqabe bara 1840 kaasee ergamoo sadanii kan lallabu. Waaqayyoon sodaadhaa isatu waaqaaf lafa yeroo Miller kana lallabu jechuudha. Evolutioniin immoo sarkaa guddaatti addunyaa kana qabateera. Seexanni immoo jechuudha karaa evolutioniidhaa jijjiirama tirannaatiin namni dhufe waaqayyo waaqaaf lafa nuumne kan jedhu barumsi dachee akka itti haguugeera. Guutummaa guutuutti namni kana duukaa manca'ee jira. Ani nan dhagaa. Namoota tokko koronaa haasofsiisu warra bara dargii keessa baay'inaan jiraatanii maarkiniin liiziin faarfannaa qabu jedhan. Mana barumsaatti faarfannaa maarkiniin liiziin faarfatu jedhan namoonni. Sababni isaa sa'u yaadarrage siraa na'u jedhu jedhan bara dargii. Nama kan godhee hojiidha. Kanaafuu waaqayyoon jiru kan jedhu faarfannaa ture jedhu. Sababa kanaatti dargiin kan waldaa tiyoorii sana irratti waan ta'eef waldaa mancaasuu jalqabe jechuudha tiyoorii sana qabate. Yeroo kana waaqayyo immoo ijoollee isaa warra mallattaa'aniif immoo ergama qaba argite waan baay'ee nama dinqu jechuudha. Asiin ergamni seexanaa bal'ateera. Humni diinkanaa humna dukkanaatiin hoogganama. Humna lafa jalaatiin kan hoogganamuudha barumsi dogoggoraa kuni. Haa ta'u malee ifa guddaa kan qaban immoo ijoollee waaqayyo sana keessaa waamicha akka godhaniif immoo ifa addaa qabu. Bara keenyas kanuma wanti addaa jiru. Wanti dachee kana haguugee jiru barumsi dogoggoraa raajii sobduun wantoonni garaagaraa sila kaastanii jireenyi badaa'utu jiru hin fayyitan guddattan namni amantiin harkatti badee waaqayyo garuu waldaa qaba. Maqaan waaqayyoo galateeffamu waaqayyo saba addaa qaba saba filatamoo qaba. Egaa badiisi dhufaa jira qophaa'aa jalaa oolaa jettee waldaan kiristiyaanaa immoo haala kanaa waamicha kan isheen gootu egaa asumaan sa'aatiin keenya baay'ee deemaa waan jiruu fi torbee mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 13 malakata isa ja'affaa yookaan immoo wayyoo isa lammaffaatiin deebinee wal argina. Ammasitti egaa walumaan daawwattoota keenyatti nagaa dhaammannee kadhataan waliin turra waaqayyoo isin haa eebbisu. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa barumsa kanarraa akkasin ogummaa guddaa dhoksaa guddaa akkasin bartan abdii guddaa qabna. Egaa malakata isa shanaffaarra kan nuyi turre yookaan immoo wayyoo isa tokkoffaarra kan nuyi turre wayyoo tokkoffaa yookaan malakanni shanaffaan kuni yeroo baay'ee dukkanni biyya lafaa uwwisedha kan inni itti ifu. Egaa dukkanni kun maa inni barumsa dogoggoraa tiyooriin bal'inaan waaqayyoon nama nuumne akkasumallee waaqayyoo hin jiru yaada falaasamni nama guutummaa guutuutti yeroo iddoo qabate keessa baruma sana keessa immoo garboonni ijoollee waaqayyoo warri mallattoo waaqa jiraataa qaban immoo kaa'anii waaqayyoon sodaadhaa isa waaqaaf lafa uumeef sagadaa jedhanii dubbatan ilaalla. Egaa malakata shanaffaa kana keessatti akkuma jalqabeenii risaa samaayii keessa balali'uudhaan kan inni jalqabe. Akkasuma mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaata'e innis humna guddaadhaan akka inni balali'u samii keessa akka inni arginu. Sagalee guddaadhaan dubbate malakata kana keessatti akkasuma mul'ata boqonnaa 14 6 keessatti sagalee guddaadhaan waaqaaf lafa uumeef sagadaa jedhe wal faana kan inni deemu. Sababni isaa humna wal gitu humna lama kan nuyi arginu. Tokko humna dogoggora biyya lafaa kana hoogganu. Seexanni duuba isaa kan jiru guutuu biyya lafaa kana barumsa dogoggoraatiin kan uffisu
ifni sagalee waaqayyo guutummaa guututti ina iyyaadatti ta'e mul'ata malakata isa arfaffaa keessatti harka sadii kee harka tokko kan nuyi argaa turre malakata shanaffaa kana keessatti garuu guutummaa guututti biyyi lafaa akka isheen dukkanoofte rakkina guddaa keessa akka isheen buuteedha kan nuyi ilaallu haa ta'u malee waaqayyo malakata isa shanaffaa kana afaa akka inni kan warra mallattaa'an akka inni hin xunne kan nuyi arginu egaa nus qooda warra mallattaa'anii keessa garee warra mallattaa'anii sana keessaa tokko ta'uu akka dandeenyuuf waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu isinii illee waaqayyo dachaa isin haa eebbisu torbee mul'ata boqonnaa 9:13 wal argina mallattoo isa malakata isa ja'affaatiin yookaan wayyoo isa lammaffaatiin deebinee wal argina ammasitti nagaan nuuf turaasiin jenna nagaa faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaatti.